Kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo biyya keessaaf biyya alaa ardii addunyaarra kan jirtan hundinuu nagaa galata Waaqayyoo akkam jirtu? Ameen. Maqaan Waaqayyoo uumaa keenyaa, maqaan Waaqayyoo fayyisaa keenyaa, maqaa jaallatamtuuf eebbifamtuu kan taate haadha isaa giiftii keenya maaramii ergamoota qulqulloota mara faanaa lafa kana hanga teessoo isaa Xiriyaariyaamiitti ba'a biiftuutti kaasee haga lixa isheetti kaabaa kaasee hanga kibbaatti uumama isaa 22 ijaan argamanii fi hin argamne fuula duratti yeroo hundumaa kan sodaatamee kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo akka mana kiristaanaa keenyaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti keessumaa keessatti fulbaana 6 kaasee hanga sadaasaa 6tti waa'ee godaanuu mooticha moototaa, waa'ee godaanuu haadha mooticha moototaatu yeroo inni itti yaadatamudha. Yeroo kana maatiiwwan Waaqayyoo baga geessanii baga Waaqayyoo ittiin sin ga'e. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo kanuma ilaalchisnee dubbii Waaqayyoo isa jireenya bara baraatti nama galchu akka fedhaa fi iyyama Waaqayyootti kan waliin barannu ta'a. Waaqayyo icciitii isaas achi fagaate sanachi sanaaf dhiyeessee arraba koorra kaa'ee isa dhokate immoo naaf mul'isee Waaqayyo inni hundaa gochuu danda'u nu haa barsiisu. Isiniif immoo lapheerra kaa'ee hunduma keenyaaf Waaqayyo nuuf haa ibsu. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo mata dureen barumsa keenyaa har'a walii wajjin barannu akka fedhaa fi iyyama Waaqayyootti gargaarsa Waaqayyootiin amma kan walii wajjin barannu yaa Yoosef mucichaaf haadha isaa fudhadhuutii beenu gara Gibxitti baqadhu. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 13. Sagalee cimaa, sagalee jabaa baqadhu jedhu kanaa kan dubbatee qulqulluu abbaa keenyaa ergamaa guddichaa Gabreelidha. Kan inni itti dubbate immoo abbaa keenya Yoosefidha. Egaa yoom dubbate yoo jettanii bara tokko keessaa Waaqayyo mootichi moototaa, Waaqayyo gooftichi gooftotaa ijoollee Addaam waggaa 5,500 gidirfamaa turan, ijoollee Addaam dukkana keessa turan, ijoollee Addaam gidiraa keessa turan gidiraarraa fayyisuudhaaf hidhaa seexanaatiin warra hidhaman hiikuudhaaf Waaqayyo mootichi moototaa, gooftichi gooftotaan godaane. Yeroo kana ture baranni gooftaan dhalate sana keessa isa nu fayyisuu dhufe, isa nu furuu dhufe, hidhaa seexanaa nurraa hiikuudhaaf isa dhufe. Aawudonni miqqanyoonni itti naafanii keessumaa keessatti mootichi Heroodis inni abaaramaan aangoo kun harkaa fudhataa jedhee akka nama fooniitti ilaalee yaada fooniitiin sammuu fooniitiin waan yaadeef ergamaa Waaqayyoo inni guddichi qulqulluun Gabreel Yoosefidhaan haadha isaadhaaf mucichaa fuudhiitii beenu gara Gibxitti godaanii jedheetti hime jechaadha. Egaati mootichi Heroodis inni abaaramaan eenyurraa dhaga'e yoo jettan warra sabaa 9 harka fuudhii mootichi moototaa hundaa gochuu kan danda'u, hundumaas dabarsee kan jiraatu Alfaa Omeegaa kan ta'e mootichi moototaa Beetlehem Efrataatti ni dhalata jedhanii harka fuudhee yeroo isaan deemaa turan waan dhaga'eef mootichi abaaramaan kun lapheensaa dhagaa waan ta'eef gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ari'ate. Yoo ari'ate garuu hin danda'u. Hayyoonni mana kiristaanaa kana yogguu kaasanii dubbatan maal jedhu seetan gooftaan osoo gara Gibxitti hin godaaniin dachee Israa'el keessaa osoo hin deebin Beetlehem Efrataa keessaa osoo hin deebin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Beetlehem Efrataa keessa taa'ee akka mootichi isa ajjeesuu hin dandeenye godha ture. Garuu ajaa'iba waaqummaa isaa mul'isuudhaaf jedheetu gara Gibxitti godaane. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Maaliif godaane kan jedhu qabxii gurguddaa 11 ol ilaalla. Yoo Waaqayyo jedhe qabxii gurguddaa hedduutu jiru. Isaan keessaa qabxiiwwan gurguddaa 11 kutaa 1ffaa 2ffaadhaan amma Waaqayyo nu dandeessise dhiyeessuudhaaf inni yaalla jechaadha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo akkuma jedhamee sagalee kanaa Gibxitti godaanaa jedhee ergamaa Waaqayyo qulqulluun Gabreeliin gaafa itti himu
sagalee kanaa Yoosef harmee keenya durboo maaramiitti himee haadha keenya dubaroo maaramii Yoosefiidhaaf Solomee ta'anii gara baraa Gibxitti godaananii. Gaafa isaan godaansaadhaaf ka'an qormaati hedduun isaaniin mudateera. Egaa abbootiin seenaa mana kiristaanaa keessatti kan dubbatan godaansa haadha keenya qulqulleettii dubaroo maaramii keessatti gooftaa wajjin dadhabbii guddaa kan keessummeesse. Gooftaa wajjin yoonni dhaqee keessatti hin hirmaanne ta'ellee ilma Yoosef Yoosaadhaa jedhu. Ilmi Yoosef Yoosaa namni jedhamu kuni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin giftii keenya maaramii faana Yoosefaa faana hin godaanne. Garuu Heroodis Yoosefaa qabuudhaaf loltoota yookaan raayyaa hedduu erganii turan. Mootichi abaaramaan kun ergee ture. Hicciti hojii Heroodis kana namoonni beekanis Heroodis firoota kee ajjeesuudhaaf loltoota hedduu ergee jedhanii Yoosaatti himanii. Ilmi Yoosef Yoosaanis abbaa koodhaa farmee haadha gooftaa kootii haadha fayyisaa addunyaa ajjeesu uumaa koo kan ta'e Yesuus Kiristoosidhaan ajjeesu jedhee dhaqeen fiigetti mabalee jedhee fiigichaadhaan ka'e. Waan gaariidhaaf jedhee jechaadha. Yoosef namni jedhamu ilmi Yoosef namni jedhamu Yoosaan osoo fiiguu seexanni diinna hamaa jaajiin karaa irratti nama fakkaatetti dhufe. Egaa gaafa isin hojii gaariidhaaf deemtan, gaafa isin fayyuudhaaf, gaafa isin qalbii jijjiirrachuudhaaf, yogguu isin mootummaa Waaqayyoodhaaf qophooftan seexanni diina hamaa jaajiin diina hojii gaariitti waan ta'eedhaaf karaarra dhaabbatee isinitti dhufa. Waaqayyoon nurraa ishee ifatu malee. Gaafa kanaa nama fakkaatee eessa deemtaa jedhe. Yoosaanis gara firoota kootii jedhee isaanitti hime. Yeroo kanaa loltoonni Heroodis amma xiqqootti si dursaniiru. Yoona firoota kee ajjeesaniiru ta'a. Maaltu si dadhabsiise? Deebi'i jedhe. Maaltu si dadhabsiise? Uumaa isaa akka hin barbaanneef akkas jedhama. Haadha isaa giftii keenya maaramii haadha Yesuus Kiristoos akka hin barbaanneef akkas jedheetu hima. Yeroo kanaa Yoosaanis yoo du'an ta'e dhaqeen awwaalladhaa. Yoo hin duune ta'e immoo Heroodis isaan barbaachisaa jiraachuusaa itti hima jedhee gorsa seexanaa osoo hin dhaga'iin daandii isaatti fufe. Eeyyee namni Waaqayyoo waan jallaan naga'u. Isinis maatiiwwan Waaqayyoo yeroo Waaqayyoodhaan ganaa, yeroo haadha Waaqayyoo ganaa, ergamoota Waaqayyoo ganaa, qulqulloota Waaqayyoo ganaa hin barbaachisan yeroo jedhan gurra keessanitti hin qabinaa. Hanga du'aatti amanee yoon du'e illee nan du'a jedhaa. Amantii jechaan akkasiidha. Yoo du'an illee dhaqeen awwaalladhee deebi'a malee teellaatti hin deebi'u jedhe. Dhugaamatti amantii jechuun yoo du'an illee aga du'aatti hin du'u malee amantii ofiidhaaf teellaatti deemuun hin barbaachisu. Kadhannaan giftii keenya maaramii nufaadha haa ta'u. Yeroo kanaa Waaqayyoo Yoosaadhaaf humna leencaa akka leencaatti kenneefi daandii Yoosefaa guyyaa sadii deeman. Yoosaan ammoo guyyaa tokkotti dhaqee qaqqabe. Guyyaa tokkotti dhaqee fiigee qaqqabe. Nama dhiba wajjin gooftaa keenyaa galanni isaaf haa ta'u. Yeroo kanaa dadhabanii yeroo isaan boqochaa jiran itti ba'e. Erga achi ga'ee boodas mootichi Heroodis daa'imman Beetlihemitti akka ajjeesise itti hime. Mootichi Heroodis daa'imman 60,000 ajjeesisiise. Lubbuu hedduu galaafate jedhee isaanitti hime. Haati keenya qulqulleettii maaramiinis kana erga dhageesseen booda gadditee boo'uudhaan qorra aduu osoo hin jedhin deemsa isaanii itti fufan. Qorra aduu osoo hin jedhin. Yeroo kana abbaan Tsigee Dingillee namni lammii Itoophiyaa yeroo dubbatu maal jedhee dubbata? Yaa maaramii rakkina bara sanaa otoon si wajjin hirmaadheera ta'ee maal ta'a? Yerooti mucaa kee fayyisaa addunyaa baadhattee gara baraa Gibxitti godaante. Mucaa kee fayyisaa addunyaa fudhattee yerooti deemte, yerooti beelofte, yerooti dheebotte sana otoon si wajjin hirmaadheera ta'e rakkina bara sanaa si wajjin keessummeesseera ta'e maal ta'a ture jedhee Matsaafa Saqooqaa Dingil jedhu gubbaarratti caafee nuu kaa'e. Egaa daa'immichi Yesuus Kiristoos Yoosaadhaan akkas jedhe. Gooftaan Yesuus Kiristoos yoo daa'ima waggaa tokkoo gadi yeroo sanatti ta'e illee Waaqa waan ta'eef, yoo tawaayidoodhaan murtaa'ee gadameessa giftii maaramii keessatti dhalate inni nu uume waan ta'eef, inni isuma ari'atu sana isatu uume waan ta'eef
dhiiga dhangala'u, bishaan dhangala'u, lafeetti godhee, lubbutti godhee, qaama haadha isaatii keessatti dhiiga abbaa isaatiif dhiiga haadha isaatii nama kan taasise mootichi abaaramaan kun ari'ate iyyuu inni garuu Waaqayyoodha jechaadha. Dadhabbiin kee gatii qaba akkas jedhetti hima. Dadhabbiin kee yaa Yoosaa gatii qaba. Waan dhageesse kana yeroo seexanni karaarra dhaabbatee si ittisuudhaaf yaale osoo hin deebi'in dhufaatiin kee gatii guddaa qaba. Dhufuun kee gaariidha. Kana hundumaa gochuun keef waan gaarii hojjette. Waan gaarii hojjetteef garuu waan gaarii sii ta'a. Garuu immoo jedhe Gooftaan haadha koo waan naasisteef dhagaa kana boraafadhu rafittiin jedhe. Dhagaa kana boraafadhu jedhe. Akkuma jedhamee yerooma sana lubbuun isaa foon isaarraa addaan baate. Abbaan isaa Yoosefis Yoosaa fuudhee awwaale. Egaa Yesuus Kiristoos balleessaa xiqqoo yoo isaan hojjeteef foon isaan adabame jechaadha. Cubbuutti ta'ee, yakkatti ta'ee, adabbii bara baraatti ta'ee osoo hin ta'in hojii gaarii hojjetee haadha Waaqayyoo garuu yoo waan akka malee itti himeef garmalee waan naasiseef haati isaa Giiftiin keenya Maaramiinis waan naateef adabbii xiqqoo adabame jechaadha. Egaa asirratti maatiiwwan Waaqayyoo dhugaadhumatti Waaqayyoo warra isa jaallatu, warra isatti dhiyaatan yeroo isaan balleessan foon isaanii ni adaba. Adabbii xiqqoodhaan jechaadha. Fakkeenyaaf Arooniidhaa fi abbaan keenya Museen nama Waaqayyoon jaallatan, jaalallee Waaqayyoo turan. Gaaf tokko balleessaa balleessanii Waaqayyoo duratti adabamanii turan jechaadha. Gara dachii abdii godhatanitti osoo hin galin daandii irratti du'an. Osoo hin galin daandii irratti du'an jechaadha. Waaqayyoos Arooniif Museedhaan ijoolleen Israa'el fuuldura kee akkanaa qaddastaniif anatti hin amanne waan ta'eef kanaafuu gara dachii ani isiniif kennetti hin galtanii jedhe. Waan na dura daandii korra hin buuneef jedhee jedha. Kun adabbii xiqqoo adabaman jechaadha. Seera lakkoomsaa boqonnaa 20 lakkoomsa 1 hanga 13. Mootichi Solomoonis akkas jedhe namoota adabbii xiqqoo adabaman jechaadha. Yaa mucaa koo ajaja Waaqayyoo hin tuffatin. Ajaja Waaqayyoo hin tuffatin. Yeroo si ajajetti hin hadheeffatin. Waaqayyoon kan jaallate ni ajaja waan ta'eef. Waaqayyoo warra isa jaallate ni ajaja waan ta'eef. Abbaan akkuma mucaasaa jaallatu Waaqayyoos akkasumas si jaallata waan ta'eef ajaja Waaqayyoo hin tuffatin jedhe. Ajaja Waaqayyoo tuffachuun karaatti nama hambisa. Ajaja Waaqayyoo tuffachuun du'aa namatti fidaa jechaadha maatiiwwan Waaqayyoo. Namoonni baay'een ajaja Waaqayyoo tuffatanii seera Waaqayyoo irraa kaatanii dubbii Waaqayyoo irraa fagaatanii ayyaanni Waaqayyoo isaanirraa fagaateera. Kanaadhaaf warri Waaqayyootti dhiyaatan Waaqayyoo isaanitti dhiyaata jechaadha. Egaa kiristaanotaa abbooliin keenya kunoo darban kunoo yeroo foon isaaniif lubbuun isaanii ol keessa jiru otoo rakkina bara sanaa dhiphina bara sanaa wajjiniidhaan hirmaadheera ta'e jedhanii boo'icha guddaa gadda guddaa bo'aa turan. Dhaloonni har'a jiru garuu maaliif haadha Waaqayyoo jibbe? Maaliif gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan jibbe? Maaliif inni araarsaadha jedhe? Maaliif inni nuuf kadhata jedhe? Maaliif dhugaamatti haati Waaqayyoo akka kana mucaa ishee Fayyisaa addunyaa wajjin dachee Gibxitti godaantee rakkina hedduu kan keessummeessite mucaa ishee wajjin Fayyisaa addunyaa baadhattee beeloftee dheebottee gara baraa Gibxitti kan deemte kunoo haati Waaqayyoo akkasittiin dhiphina baay'ee wajjin hirmaatte. Dhaloonni har'a jiran garuu maaliif haadha Waaqayyoos mucaa ishee jibbanii caafamee jira. Maal irratti yoo jettan Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoomsa 17 gubbaa irratti bineensi akka jawwee sun dubartattii sanaa yagguu lolatti kaase. Dubartattii akka hin dandeenye ishee duukaa fiigee qabu akka hin dandeenye gaafa baru sanyii dubartattii warra ta'anitti lola kaase jedhe. Sanyii dubartattii warri jedhaman warra abboommii Waaqayyoo eegan, warra seera Waaqayyoo eegan, dhugaadhumatti dubbii Waaqayyootiin jiraatanii warra Waaqayyoon beekanii Waaqayyootti amananiidha. Kanaafiyyuu seexanni diinaa bajaajin lolatti kaase inni jedhame har'as lola kaasaa jira.
sanyii ijoollattii sanyii dubartattii kan ta'an isheen lakkii haadha Waaqayyoo miti. Isheen harmee Waaqayyoo jedhamuu hin dandeessu jedhanii namoonni addunyaa keessa jiran guddaa haadha Waaqayyoo kan jibbanidha. Keessumaa keessatti ammoo bara isa xumuraa nuti keessa jiraachaa jirru kana keessa namoonni baay'een guddaa haadha Waaqayyoo kana jibbaniiru. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo isinis yeroo kana keessa kadhannaadhaan amantiidhaan dadhabnee kadhannee waan manni kiristaanaa godhaa nuun jette goone waan manni kiristaanaa godhinaa nuun jette immoo gochuu dhiisuutu nurraa eegamaa jechaadha. Egaa barumsi keenya kutaa lammaffaa yoo Waaqayyo jedhe itti fufa. Qormaatii isaaniin mudate maal kan jedhu immoo kutaa lammaffaa isaa keessatti tokko lama jennee yoo Waaqayyo jedhe itti fufnaa. Waaqayyo inni hundumaa gochuu danda'u nu haa gargaaru. Araarsummaan giftii keenya maaramee nu faana haa ta'u. Kan nu barsiise galanni Waaqayyootiif haa ta'u.